Gaafa isa deemee dubbisu poolisoota birrii kenneetan hin dubbisa. Namni tokko ammoo maaliin si haa gargaaru ijoolleen kun haala kam keessa jirti namni naan jedhu hin jiru. Nama kamitti yoon hin bilbilee rakkoo kan qo'e madde bakka Oromoon si salachaa ta'e jirti naan jedhu. Ana ammoo isin malee nama tokko iyyuu hin qabu. Amma isa baasuudhaaf ani yaalaa jira. Yoo naa danda'ame ta'e xabaqaan bitaaf jedheetan hin yaalaa. Ilmaan kiyyaafis immoo tokko wanti waa godhu wanti tokko harka hin jiru. Gabbahee hojjetachuudhaan waan nama fayyaa qabu miti na dhukkuba nama dhukkubsattuu sibiilina keessa jirudha. Dhukkubsattuu yeroon isiniin jedhu fuula koo osoo hin taane keessa kiyya dhukkubsattuudha. Ammoo silaa sa'aatiin kun silaa sa'aatii an opereeshinii itti godhadha. Opereeshiniin sunis ammoo sibiila duraan bakka handhuuraa kaa'amee ittiin hafuura baafachaa turedha ni beektu. Waggaa 3 dura akkan operaasyoonii godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan welcome. Ashama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessatti akka guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kee. Egaa hordoftoota kee warroonni haarawaa taatanii gara YouTube channel kiyyaa dhuftan anaa dhufu baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii simadhee jira. Seena subscribe like share godhaa. Yoo viidiyoon keessanitti tole jechuudha. Warroonni durallee like share commentii barreessaa isiniin jedha yaada keessan. Hedduu naaf galatooma jalqabarraa hanga ammaa warri na hordoftanii naaf galatooma naaf jiraadha isiniin jedha. Egaa hordoftoota kee viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee haadha Shaneeti. Rabbiin haajaa muraada ishiif haa guutuu. Rabbiin abbaa manaa ishillee rabbiin mana hidhaatti ishiif haa baasu. Miskiina daa'imman afur dhiisi daa'imman tokko guddisuun gisee jabaate kana keessatti maashaallah tabaarakallaa rabbiin ishillee umrii dheertuu fayyallee haa kennuu fi ilmaan isii kanallee rabbiin guddisee galmaan haa ga'uu fi abbaa manaa kanallee rabbiin haa baasuu fi daddaffitti rabbiin abbaa ofii jaalate fattanaa rakkoorraa rakkoo jechuudha. Ofii tifuu ilmaan afurii kana biyya namaa kana keessatti guddisanii kanarrattuu abbaan manaa jalaa hidhame rabbiin haa lafisu yaa rabbii kiyya. Wallahi himimmaan qabachuu dadhabeechuudha yoo isiin akkanatti gizee mara kadhattu kun arrabsa kun kennaa fi kun arrabsa ilmi namaa gizee tokko nama gargaara gizee lammataa nama hifataa jechuudha. Yaa rabbii kiyya hin dandeetta hin dhageetta kana mani fannisii ka ganamas galgalas ilmi namaa ganamas galgalas itti deebi'an nama hifata kana mani fanne yoo muusii namni illee gargaaree ilmi namaallee gargaarsi ilmi namaallee guriin nama hin ga'u jechuudha. Haa ta'u namuu gargaare hanga dandeettii isaa garuu namni gizee mara nama gargaaruu hin danda'u kana namni illee nama hifata. Haa ta'u rabbiin nu laaffisee akkaataa ittiin dalagan nu taasisee fi isiin ilmaan fayyaa ofii kana wajji ilmaan afurii guddistu kun tokko miti. Rabbiin dandeettii quwwaa fi qudraa ofiitiin baatii ramadaana kana keessa kun yaa rabbii kiyya yoo sirra waa barbaada ajrii sirra argachuuf soome jiraadha yaa rabbii kiyya daddaffitti abbaa manaa isii baasii fi mana hidhaa keessa yaa rabbi laaffisii fi daddaffitti abbaan Shanee bahee yaa rabbi nu dhageessisi yaa rabbi baasii fi yaa rabbi isii akkanatti daa'imman kanaan wajji rakkattee gizee maraa himimmaan boottee fuula namaa afoo dhaabatte rabbiin fuula namaa nama hin dhaabinii. Yaa rabbii kiyya haajaa muraada guuti durummaa hin niyyanne riskii hin niyyanne banii fi ilmaan isii kanallee guddisii galmaan gahii fi maashaallah tabaarakallaa rabbiin ammallee galmaan haa ga'u. Yaa rabbi qabeenya ar'aa miti qabeenya ilaa yoomal qiyaamaa ilmaan isiitiif isiilleen ittiin fayyadamtu. Yaa rabbi riskii dhuma hin qabne baniif yaa rabbi baatii ramadaanaa kana keessa si kadhadhe namni tokko ilmaa tokko guddisuuf waa hedduu rakkata. Yaa rabbi isiin ilmaan afurii rakkattee guddisaa jirti ka fayyaa ofiituu hin qabne abbaa manaa illee akkasuma irraa hidhame. Yaa rabbi abbaa Shaneetiin hangafee hidhamaa kullii rakkataa kullii rakkoo keessaa baasi. Yaa rabbi daddaffitti abbaa Shanee mana hidhaa keessaa baasi. Yaa rabbi haadha ilmaan Shanee tanallee yaa rabbi fuula namaa isii hin dhaabini. Duniyaa dhuma hin qabne riskii dhuma hin qabne baniif yaa rabbi himimmaan isii kana gammachuutti jijjiiriif yaa rabbi rakkoo keessaa baasiif yaa rabbi baatii ramadaanaa kanaan si kadhe
هل كان ليلة القدر تنسكت يا ربي كي ددفت من هيدا كيسا باس يا ربي نما كينا كمو كبيوت أدى كيسا تير أميجرو من هيدا كيسا درار ماجرو كاريبا ماجرو كاركتا جرو هندا كيسا يا ربي كي تكو تكو إساتين سيتو أرغاني أرغو يا ربي كي هندا ركو كيسا باس يا ربي هذا شاين اللي ركو كيسا باسي جمجيس يا ربي هم ما إسي كان جمجوت تجيري فيا إسن لكني في يا ربي هجمرات إسي قوتي في ilmaan kana wajji rakkatte haati ilmaan ofii guddisuuf chaalenjii hedduu bu'aa bahii hedduu buutee ilmaan ofii guddifachuu jechuun haadha akkanaa tana jechuun gizee amma yeroo ammaa kanatti dubartiin ilma takkaa dhaltee bakka argite darbitee biraa deemtu kanatti isiin irraa ilmaan 5 kana guddistee jechuudha. Sababa rakkinaatiif ilmaan dubartiin meeqaa gabba eeggattee biraa deemtu isiin irraa ilmaan 5 guddifataa jirti. Maashaallah tabaarakallaa. Rabbiin ijoollee teellee guddisee galmaan siif haa ga'u. Rabbiin sillee kadhaa kana nama jalaa si haa baasu. Himimmaan gisee maraa boottu kana jalaa rabbi si haa baasu. Rabbi durummaa dhuma hin qabne si haa banu. Rabbiin osoo inni hin dhufne osoo inni kun hin geenne abbaan manaa kee bahee atillee gammachuun iidallee simattee abbaa manaa keetiin ijoollee kee wajjin nama simatu rabbi haa taasisu. Rabbiin riskii dhuma hin qabnellee rabbi sitti haa banu. Waa maraanuu si haa gammachiisu. Inni ramadaana dhufe kun iidal fitriin dhufe kun gammachuu abbaan manaa keessii bahee ilmaan ta'e wajjin gammachuu ilaa yoomal qiyaama jiraatu rabbi si haa taasisu. Rakkoo keessaa rabbi si haa baasu. Yaa rabbi abbaa shaneetiin hanga fi hidhamaa kulli rakkataa kulli miidhamaa kulli rakkoo hedduutu jira bakka dalagaan hin ta'iniif ka mindaa dhoorgatan ka dhibamee jiru ka arabni osoo itti iyyitu sammuu isaa sochoofti baay'ee jira rakkataan miidhamaan dhibamaa yaa rabbi kulli isaa walitti qabiiti yaa rabbi yaa Allah rakkoo keessaa baasi yaa rabbi yaa Allah haadha shanillee gammachiisi yaa rabbi nullee gurra gaarii nu dhageessisi. اللهم آمين 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 يا رب العالمين يا ربي كي أنا أدعي ركعتا كل ركوع كيسا باسي كبيه كيسا كبيه على يا ربي هندك بك هندجرو يا ربي بيلا كل بيلا باسي ركعتا كل ركوع باسي لبما كل هوسبيتال جرو كما نجرو كواي يعلمون أبي هند يا ربي فايسي حاجة مراد قوتي هندم إساتو يا ربي ملكين نديبسي يا ربي دعاء ملكين نديبسي هذا شان اللي جمعتشي أبا شان اللي باسي وما تكت باسي تكملي تاتا تكملي جنكي تكملي باي بقعتي جدني جرى حالا فدي يا ربي جرى لا في من هيد أصلا كيسا باسي هذا شل اللي جمعتشي نول اللي جمعتشي باسي تكملي طبقة تكملي أسي أتشبوئي باسي تكملي ربي لفت متسيها باسو أكسم جولك إن كمان هيد أكيس جران كبيو تجرجرا كيس جران هندا ربي جنكي تكملي لفت تمتي سنها باسو ركو كيسا ربي نوها أجاو اللهم آمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين إيجا ردفتك يا أنجا فيديو براتو ورتدي بنتي ترتي غريب باي باي bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.